Hayyee galatoomii bilisee egaa akkuma jalqabarra kaastee magaalaan Finfinnee tibba kana gama hawaasummaa siyaasaa fi dinagdeetiin taateewwan gurguddoodha kan isheen keessummeessaa turte. Nutis taateewwan gurguddoo kana keessaa kan nuti isin biraan ga'uu fi jennu keessumaa magaalaan Finfinnee tibba kana kan isheen keessummeessaa turte keessaa torbeen teeknikaa fi ogummaa isa tokkodha. Torbeen teeknikaa fi ogummaa kunis egaa bakka kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee fi qondaaltonni mootummaa magaalichaa argamanitti kan inni banameetu jiru jechuudha. Agarsiisni kunis giddugala egzibishiniitti kan inni saaqameetu jiru. Kunis egaa keessumaa giddugala kanatti oomishaaleen kalaqoota garaagaraatiin hojjetaman bakka kanatti akka isaan dhiyaatan kan inni taasifamee jiru. Kunis keessumaa teeknikaa fi ogummaan misooma haaraaf mata duree jedhuun kan inni geggeeffamaatu ture. Magaalaan Finfinnees tibba kana kan isheen keessummeessite keessaa isa tokkodha jechuudha. Kaayyoon agarsiisa kanaas inni guddaan egaa keessumaa bakka kanatti oomishaaleen Baalataawoo keessatti oomishaman hawaasa biraa akka ga'anii fi akkasuma immoo muuxannoo wal jijjiiruu fi muuxannoo akka walii qoodaniif kan qophaa'edha. Kaayyoon isaa inni guddaan jechuudha. Hawaasnis meeshaalee Baalataawoo keessatti oomishaman akka beekanii fi akka irraa fayyadamanii fi bakka sanattis akka isaan daawwatamaniif kan qophaa'etu jiru. Keessumaa kan inni geggeeffamaa tures guyyaan isaa waxabajjii 15 haga 20tti itti fufinsaan kan inni geggeeffamaa ture. Kunis yeroo 14 fi kan inni qophaa'etu jiru jechuudha. Dhaabbileen akkasuma oomishtoonni 10,000 ta'an irratti hirmaatanii jiru. Daawwattoonni gara 50,000 ta'an illee kan isaan daawwannaa kana irratti hirmaatanii jiran jechuudha. Dhimmi lammaffaa keessumaa magaalaa Finfinnee keessatti kan ilaallu hojii tajaajila tola ooltummaati. Tajaajilli tola ooltummaa gannaa magaalaa Finfinnee keessatti bifa lamaatiin kan inni eegalee jiru. Keessumaa hojiin tajaajila tiraafikaa wajjin wal qabatee magaalaa Finfinnee keessatti tibba kana kan inni eegalamee jiru. Kunis immoo tola ooltonni gara 6,500 ta'an kan isaan irratti hirmaatanii. Egaa kana qofatu hin taane tajaajilli tola ooltummaa daangaa ce'u magaalaa Finfinnee keessattis tibba kana kan inni eegalameetu jiru. Kunis baatii tokkoof kan turu yeroo ta'u barattoonni yuunivarsiitii waggaa 2ffaa fi 3ffaa magaalaa Finfinnee keessatti argaman hojii kana irratti akka isaan hirmaatan kan inni ta'eetu jiru. Kunis raayyaa nageenyaa waliin qindoominaan akka isaan hojjetamanii fi tibba kana kan inni ifatti banameetu jiru jechuudha. Magaalaan Finfinnee kan isheen tibba kana keessummeessaa turte keessaa kun isa tokkodha jechuudha. Daawwannaan misooma koriidarii tibba kana kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee taasisanis isa tokkodha. Kun immoo caffee aannanii haga saarbeet yookaan immoo cancalitti kan isaan taasisanii. Kunis hojiiwwan bakka sanatti hojjetamaa ture. Maal fakkaata kan jiru qondaaltonni mootummaa fi akkasuma kantiibaa Adaanech daawwannaa kan isaan taasisan achi gubbaattis akka cimnootaatti wantoonni ka'aa turan hedduun isaanii kan jirani. Kunis milkaa'ina hojii kanaaf immoo eenyutu tumsa taasise kan jedhu abbootiin qabeenyaa fi dhaabbileen garaagaraa hojii isaan hojjechaa turan jajjabeessaa akka ta'ee fi hojiin kun halkanii fi guyyaa hojjetamee sadarkaa kanarra ga'uunsaa akka waan gaariitti kan inni ka'eetu jiru. Egaa kun immoo hojiiwwan muraasni hafan daawwannaa kana irrattis qeeqamanii guyyoota muraasa boodallee akka inni tajaajilaaf banaa ta'u kan inni taasifamee tibba kana keessadha jechuudha. Misoomni koriidaraa kunis egaa keessumaa kan caffee aannanii haga calcal yookaan Meeksikoo haga saarbeet jiru kuni misoomni koriidaraa naannoo piyaasaa haga 4 kiiloo jiru erga eebbifamee torbee lama booda kan inni eebbifameetu jiru jechuudha. Egaa muummee ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmedis as gubbaatti kan isaan ergaa dabarsanii jiranii keessumaa hojiin bu'uuraalee misoomaa cimsuu aadaa hojii keenya jijjiiruu akkasuma daandii lafa deemtotaa fi konkolaattotaaf gahaa taasisuun magaalaa tokkoof isa murteessaadha. Kana irratti cimnee ni hojjenna jedhaniitu kan isaan jiranii jechuudha. Egaa kantiibaa Adaanechis as gubbaatti kan isaan ergaa dabarsanii jiran hawaasa keenyaaf waadaa seennee gochaan ni mul'isnaa kan immoo qabatamaan argisiisneetu jirra kan isaan kaasanii jiraniif. Egaa magaalaa Finfinnee keessatti daandiiwwan hojjennu ammas dhugaa fi jabinaan irratti hojjenne magaalaa keenya keessatti rakkoowwan jiraattota magaalattiitti hudhaa ta'an furuudhaaf akkuma kaleessaa ni hojjennaadha kan isaan kaasanii jiran jechuudha. Egaa hojiin misooma koriidaraa magaalaa Finfinnee keessatti hojjetame kanatu yeroodhaaf saaqameetu jira malee magaalaa Finfinnee keessatti ammas iddoowwan biroon kana caalaa cimanii itti fufanii magaalaa Finfinnee keessatti rakkoo yaa'insa tiraafikaa akka furanii fi magaalaa Finfinnee magaalaa miidhagduu fi jiraattota ishee madaalan ijaaruu akka danda'an as gubbaatti kan isaan kaasanii jiranii. Kanaaf biyyi keenya sigaa gara fuulduraatti wanni isheen barbaaddu kanaa ol akka namni hojjete badhaadhina kana mirkaneessuu danda'uuf waan ta'eef kana irratti cimnee ni hojjennaadha kan isaan kaasanii jiran jechuudha. Dhimmoonni ijoon gurguddoon torban kanaaf qabanne egaa kanneen hangammaatti daawwattanidha. Isinis waan nu daawwattaniif galatoomaa horaa bulaa isiniin jenna.